Sababa waraanaatiin Oromiyaa keessa rakkoo guddaatu jira jedha Associated Press. Sababa waraanaatiin Oromiyaa keessa rakkoo guddaatu jira jedhe Associated Press. Gara waggaa lamaan darbaniif lola kan keessummeessaa ture naannoon Tigraay erga lola dhaabuuf waliigalameetii amma nagaan deebi'ee bu'aa jira. Faallaasaa Oromiyaa keessatti immoo akka addaatti lolli godhamaa akka jiru sabaa himaaleen Oromoo gariinii fi kan idila addunyaa gabaasaa jiru. Lola akka addaatti bifa qindaa'een godinoota Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Dhiyaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa fi Gujiitti kan mootummaan shaneettiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo fi qaamota waraanaa qindaawaa kan mootummaa jidduutti erga gara xumura sadaasa bara 2022 kaasee lolli adda addaa akka godhamaa yoo nagee jiraattotaa fi sabaa himaalee irraa dhagahamaa tureera. Associated Press jiraataa aanaa Kiiramuu wabeeffatee akka jedhetti hidhattoonni naannoo Amaaraarraa gamas deeman faannoon Oromoota nagaa hedduu ajjeesaniiru. Jiraataan sun mataan isaayyuu warra ajjeefaman keessaa gaafa sadaasa 29 bara 2022 reeffa namoota furii ofiisaa awwaaleeraa ittiin jedhe. Namni biraa obbo Dhugaasaa Fayisaa jedhaman ammoo faannoon Oromoo argan ajjeesaa mana gubanii qabeenya argatan mara saamu. Oromoo kan ta'e hunda barsiisaa poolisii yookaan hojjetaa mootummaa yoo ta'e itti dhukaasanii ajjeesu jechuun natti himaniiru jedhe Associated Press. Waliigaltee taasifameen Tigraayitti nagaan bu'aa jiraatus Oromiyaan garuu goolama hamaa keessa jirti. Kun ammoo rakkoo marsaa biraa ta'uu danda'a jechuun maddi oduu kun har'a baase. Lola Oromiyaa keessatti godhamaa jiru kanarratti addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n ibsa baasaniin uummanni Oromoo duula qindaawaa sarratti baname kana jalaa of baraaruuf gamtaan kee akka ofirraa qolatu jechuun waamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Lolli Oromiyaa keessaa kun duula balleessii qindaawaatu sabicha irratti banameera haa jedhamu malee mootummaan federaalaa kan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa dhimma kanarratti toles bades kan jedhan ifatti hin dhaga'amne. Lolli kun lubbuu namoota nagaa gaaga'uunsaa ammoo yaaddoo guddaa akka itti uumeeru Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa dhiheenya baaseen beeksisuun isaa kan yaadatamudha. Waraanni Eertiraa Tigraay keessaa dafee akka ba'uuf Ameerikaan Itoophiyaa gaafatte. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken muummee ministeera Abiy Ahmed wajjin kibxata kaleessaa Waashingitanitti wal arganii dhimma Tigraay keessaa irratti dubbataniiru. Walgahii hoogganoota Afrikaa 50 Ameerikaa wajjin godhamaa jiru irratti argamuuf kan Ameerikaa jiran muummeen ministeera Abiy Ahmed Antoonii Bilinken wajjin waa'ee raawwii waliigaltee lola dhaabuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa waliigalan irratti dubbataniiru jedha oduun masaraa mootummaa Ameerikaatii ba'e. Waliigaltee Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaa fi Keeniyaa Naayiroobiitti godhame milkeessuuf hojii haga ammaatti Itoophiyaan raawwatte gaariidha jedhameera. Tajaajila ibsaa intarneetaa, bilbila, mana yaalaa deebisuu fi gargaarsa dhiyeessuudhaaf tattaaffiin taasifame waan nama jajjabeessuudha kan jedhan ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken ammayyuu garuu waraanni Eertiraa achi keessaa hin baane jechuun komee qaban kaasanii jiru. Kanaafuu Eertiraan naannicha keessaa daftee ba'uu akka qabdu gaafatanii loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraayis hiikkachiisuun itti fufuu qabaa jedhan. Ameerikaanis gama isheetiin karaa gamtaa Afrikaatiin raawwii waliigaltichaa akka hordoftuuf tumsas akka kennitu ibsi dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa biyyattii Ned Price marsariitii irratti baasan beeksiseera. Maddi oduu kanaa marsariitii ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa irraati argame. Uummanni Oromoo nagaa akka argatuuf araarri Tigraayitti bu'ee Oromiyaatti bu'uu akka qabu miseensonni paarlamaa Itoophiyaa irraa ta'an gaafatan. Miseensonni paarlamaa dhalootan Oromoo ta'anii fi Oromiyaa irraa filataman xalayaa muummicha ministeera Abiy Ahmedii fi paarlamaa Itoophiyaatiif barreessan tanaan nageenyi Tigraayitti bu'ee Oromiyaattis akka bu'u cimsanii gaafatanii jiru. Muummichi ministeera Abiy Ahmed yeroo kaabatti nagaa buusuuf TPLF waliin waliigaltee irra ga'anitti naannoo Oromiyaa irraa dhufan keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti lolli itti fufee jira. Gama biraatiin hidhattoonni finxaaleyyii Amaaraa faannoo je'aman kallattii hedduun daangaa Oromiyaa sarbuun lammiilee nagaa ajjeesuu, qabeenya barbadeessuu fi saamicha raawwatu addatti gocha hamaan humnoonni kun raawwatan Oromoo baay'ee dallansiisee jira.
Seera baastonni xalayaa tanaan waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti mariin furmaata ta'uu akka geggeeffamu gaafatanii jiru. Garuu muummicha ministeera Abiy Ahmad dabalatee aangoonni Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hoggansan qabu jechuun waliin dubbatuuf fedhii dhabuu yeroo garagaratti ibsaa jiru. Haalli kun hammaataa deemuun lixa Oromiyaa keessatti lammiilee kumaantama qe'ee isaanirraa buqqisuun rakkoo namoomaa cimaaf saaxilee jira. Bifa wal fakkaatuun haleellaan hidhattoota Amaaran godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garagaraa keessatti raawwatamu lammiilee nagayaa kumaantamaan qe'eef qabeenya isaanirraa buqqisuun miidhaa fi rakkoo namoomaa hamaaf saaxile. Itoophiyaa keessatti humnoota siyaasaa Oromoo faallaa mootummaa dhaabbatan waliin mariin geggeeffamee beeku. Gumiin hoggantoota Afrikaa mootummaa Ameerikaan Waashingtan DC keessatti kaleessa eegale dhimmoota garaagaraa irratti mari'ate. Kora dimokiraasii waggaatti yeroo tokko Ameerikaan Afrikaaf qopheessitu kanarratti hoggantoonni Afrikaa biyyoota garaagaraa irraa hirmaatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan hoggantoota Afrikaa biyya isaanii dhufaniif simannaa godhanii jiru. Bilinkan hoggantoota Afrikaa hirmaatan waliin galma keessattis marii godhanii jiru. Muummichi ministeera Abiy Ahmadii fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan wal arguun mari'achuu isaanii lameen isaanii ibsanii jiru. Bilinkan akkaataa waliigalteen mootummaa fi TPLF guutummaatti hojiirra oole fi Itoophiyaa deebisanii ijaaruu irratti muummicha ministeera Abiy Ahmad waliin dubbatu ibsan. Barreeffama Twiitara isaaniitiin Bilinkan waliin walgahii iftoominaaf bu'a qabeessa ta'e geggeesseen ture USA nagaya buusuuf carraaqqii goone keessatti gumaacha nuuf godhaniif dinqisiifannaa keenya ibseen jira jedhan muummichi ministeera Abiy Ahmad. Waggoota kurnaniif Itoophiyaan michuu ijoo USA'tis jedhanii jiru. Abiyyi Ameerikaan lolli kaaba Itoophiyaatti mootummaaf TPLF jidduutti dhoohee ture. Karaa nagayaa qofaan fala argatuu qaba. Ejjennoo yeroo garagaratti irra deddeebiin biyyoota ibsaa turan keessaa hangafa. Sababa kanaafis hoggantoota olaanoo mootummaa Itoophiyaaf Eertiraa akkasuma humnoota naannoo Amaaraa akkasuma TPLF nan adabaa jechuun dinniinaa turte. Ameerikaan Gachana Kenya, Wabon, Waltu Kenya, Wabon, Gadisa Kenya, Sajalati, Uganda, Sajalati, Adurena, Sajalati, Obadenna, Dalmaron, Wolichidenge, Dalmaron, Dalabira Gaza, Gachana Kenya, Jabewan Kenya, Wabon, Gachana Kenya, Wabon, Diga Kenya, Diga Kenya miti, Diga Kenya miti, Diga Kenya miti, Wabo Adam Sun, Matoromo Adam Suda, Wabo Adam Sun, Matoromo Adam Suda, Wabo Ikachi Sun, Matoromo Salpi Suda, Wabo Ikachi Sun, Matoromo Salpi Suda, Wabo Garuda, Wabo Ikachi Sun, Wabo Ikachi Sun, Dina Yotate Male, Dina Tujipa, Omani Sanjibu, Ijole, Gadamesa, Ada Kenya, Vanida, Imogu Baneti, Ijole Kutisamiti, Ijole Kenya, Gadisa Kenya, Gadisa Kenya, Kanabu, Wabo, Inaira, Orabon, Gababan, Vinabunchu, Oba, Dudi, Iran, Adekan, Maisi, Narabata, Angaziti, Gidiran, Roron, Sajevamni, Bukavamni, Duradabat, Opinion,
Incomtinu! Incomtinu! Incomtinu!